Hangafoota oduu waldaa ifa fayyina addunyaa magaalaa Bishooftuutti sagantaa guyyaa lamaan lubbuu 85 gooftaa Yesuusitti amanan. Torban kana keessatti guyyaa yaadannoo hoogganaa qabsaa mirga namaa kan Maartin Luuter King Yuunaayitid Isteetsitti kabajame. Mootummaan biyya Kaanaadaa seera cimaa barumsa macaafa qulqulluu mormu baaseen paastoroonni biyya Kaanaadaa 4,000 ta'an morman. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya TV ifa fayyinaa irraa oduu ifaasni dhiyeessina oduu wajjin Tikisisiyoom. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa magaalaa Bishooftuutti sagantaa guyyaa lamaan lubbuun 85 gooftaa Yesuusitti amanan. Namoonni hedduus hidhaa seexanaa jalaa bilisa ba'aniiru. Beekumaa Biraanee akkaataa nuti qindeesse. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa keessatti sagantaa guyyaa lamaa irratti lubbuun 85 gooftaa Yesuusitti amananiiru. Waaqayyo bara kana keessa addunyaaf dibee kan gumaachi namni Waaqayyoo ergamaa Geetoon Immiru sagantaa fayyinaa guyyaa jimaataa irratti sagalee Waaqayyoo mata dureen isaa Waaqayyo isatti barbaadu dachaa siif kenna kan jedhu lammaffaa moototaa boqonnaa 13 lakkoofsa 14 bu'uureffachuun erga barsiisanii booda namoota dhukkubaaf gaaffii adda addaa qabaniif kadhataniiru. Dabaluunis sagalee raajiin amantoota jajjabeessuun hidhaa seexanaa jala warra jiran bilisa baasuun waamicha lubbuu haaraaf godhan irratti namni 63 mootummaa dukkanaa keessaa gara mootummaa ifaatti dabalamuun gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhataniiru. Dabaluun sagantaa guyyaa dilbataa irratti barsiisa sagalee Waaqayyoo karaa nama Waaqayyoo ergamaa Geetoon barsiifameen mata duree soomaaf kadhata jedhuun macaafa Yoo'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti hundaa'uun barsiisuun namoonni hedduun dhukkuba fooniif hafuuraa irraa yoo fayyan hidhaa seexanaatiin kan rakkatanis bilisa ba'aniiru. Dhumarrattis waamicha lubbuu haaraaf godhameen namoonni 22 gooftaa Yesuus yoo fudhatan walumaa galatti sagantaa guyyaa jimaataaf dilbataa irratti lubbuun 85 mootummaa dukkanaa keessaa gara mootummaa ifaatti dabalamaniiru. Jiraattuu magaalaa Alamganaa kan ta'an dhukkuba mucucaa dugdaa kan dhukkubsatan namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu kadhatanii fi hafuurri hamaan keessaa iyyee bahuun fayyina battalaa argatan. Bal'inni oduu kana akkaataa nutti dhiyaata. Aaddee Shittaayee fi abbaan warraa isaanii jiraattota magaalaa Alamganaa yommuu ta'an, aaddee Shittaayeen ji'a gurraandhalaa bara 2013 dhiitoon dugda isaanii irratti bahuun dhaabbachuuf deemuu hin danda'an ture. Mana yaalaa deemanis bakki dhiitoon ba'e baqaqsanii baasuuf narvii isaanii waan tuquuf qorichuma kennaniif. Qoricha fayyadamnaan lafeen dugda isaanii wal jala darbuun dhukkuba mucucaa dugdaa ta'uu isaanitti himan. Sababa dhukkuba kanaanis dhaabbachuu, hirriba rafuu fi mana fincaan gargaarsa namaan malee fayyadamuu hin danda'an ture. Kun kanaan osoo jiruu murtoo isaanii gara magaalaa Bishooftuu waldaa ifa fayyinaa addunyaa dhufuun namni Waaqayyoo yoo natti bu'uu baatellee biyyoo lafa sanaa fudhadheen galee ittiin fayya jechuun murteessan. Namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu hafuura raajiin namni dhukkuba mucucaa dugdaan rakkatu jechuun dubbatan. Anis fuuldurattan ba'e namni Waaqayyoo naaf kadhatanii hafuurri hamaan na keessaa iyyee bahe battaluma san of danda'een deeme. Dhiitoon sunis narraa bade jechuun dhuga baatii isaanii TV ifa fayyinaaf kennaniiru. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa damee Finfinnee amajjii 10 bara 2014 sagantaa waaqeffannaa taasifameen namoonni hedduun dhibee garaagaraa irraa bilisa ba'uun hafuura raajiinis jajjabeeffamaniiru. Taammana Dagguu dabalata qaba. Waldaa ifa fayyinaa magaalaa Finfinnees amajjii 10 sagantaa taasifameen namoonni baay'een iddoo garaagaraa dhufuun irratti hirmaataniiru. Guyyaa kanattis dhugaa boomsa ishee kan laatte mucaan ishee waggaa 3f dhukkubsachaa ture midhaan hin nyaattu hin dubbattus socho'uus kan hin dandeenye namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruun sagantaa gorsaa irratti kadhata taasisanii bilisa baate nyaachuus deemuu danda'u ishee sagantaa kanarratti TV fayyinaaf dhugaa boomsa ishee laattee jirti. Mata duree jireenya Waaqayyoo jedhuun sagantaa kanarratti argamuun Paaster Lolaan dubbii Waaqayyoo ciminaan barsiisaniiru. Lallaba sagalee Waaqayyoon boodas namni Waaqayyoo ergamaa Geetaawwan Immiruu namoota dhukkuba garaagaraa qabaniif kadhannaa kan taasisan yommuu ta'u, namoonni baay'een hidhaa seexanaaf dhukkuba garaagaraa irraa bilisa bahaniiru. Namoonni baay'een sagalee raajiin jajjabaataniiru. Torban kana Yuunaayitid Isteet keessatti guyyaa yaadannoo hoogganaa qabsaa mirga namaa kan Maartin Luuter King kabajame. Yaadannoon Maartin Luuter King baranaa yaadatamaa kan oolu mallattoo qabsoo karaa nagaatiin jedhame.
Birmaduu Shumaan dabalata qaba. Yaadannoon Maartin Luuter King baraan yaadatamaa kan jiraatu mallattoo qabsoo karaa nagaati. Dr. King ilma luba kibba US kutaa Joorjiyaa keessatti dhalate abjuu jireenya ijoollee isaa isa kan inni jiraate irraa adda gochuu danda'u qabu turani. Hagayyaa 28 bara 1963tti Maartin Luuter King magaalaa Washington DC bakka yaadannoo Abrahaam Lincoln yookaan Lincoln Memorial jedhamutti namoota dubbii nama tokko dhaga'uuf jecha walitti qabamaniif dubbii inni dubbate har'allee addunyaa guutuu irratti fudhatama qaba. Dhaadannoon Maartin Luuter King haasaa inni abjuun qaba jechuun Ameerikaa keessatti namni sanyii kamiyyuu haala walqixa ta'een akka ilaalamuuf waamicha inni taasise dubbii jabduu hanga ammaatti nama jajjabeessu dhiibbaa uumee fi kan jaarraa kana keessatti illee onnachiisu ta'ee itti fufee jira. Qollifannaan sanyummaa yookiin qoqqooddaan uummata gurraachaa fi uummata adii gidduu ture ammayyuu kibba Ameerikaa keessatti hojiirra oolaa jira. Uummata gurraachaa fi uummanni adii addaan ba'uun bakka adda addaa keessa jiraachuu, mana nyaataa adda addaa fi konkolaataa uummata adda addaa fayyadamuu akkasumas madda bishaanii tokko irraa hin dhugan ture. Yeroo kana keessa seerri jireenya uummata gurraachaa kallattii hedduudhaan miidhameera. Hojii hojjetaniifis kaffaltii xiqqaatu kaffalamaaf ture. Akkasumas jireenya gadi bu'aa fi barnoota qulqullina hin qabne argatus ture. Torban kana jechuun amajjii 17 bara 2022 Yuunaayitid Isteet keessatti yaadannoo hoogganaa qabsoo mirga Maartin Luuter King kabajamee kan oole yoo ta'u ilmii fi intalli isaa akkasumaan guyyicha yaadachuun dabarsuu osoo hin taane faana isaa hordofuun mirgi gurraachotaa eegamuu fi qaba jedhaniiru. Dabalataanis kutaa Ooyoo Yuunivarsiitii Yaangistaawunitti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Daani'el Ayyaana yaadannoon Dr. King baraan yaadatamaa jiraata jedhaniiru. Qabsoo karaa nagaa geggeessuu kan Mahatma Gaandii biyya Hindii keessatti jalqaban kan hordofan Maartin Luuter King mormii hokkoraan alaa kan geggeessan seerri Ameerikaa kan loogii sanyii ayyamu akka haqame taasiseera. Bara kanas karaa nagaa mormii ofii dhageessisuuf fakkeenyummaa isaanii hordofuun barbaachisaa akka ta'e Dr. Daani'el ibsuun yeroo hedduu sochii karaa nagaa geggeessuuf akeeke gara hokkoraatti kan jijjiiramuuf hubannoon sochii tokko hunda biratti qixxee hubannoo waan hin qabneef jedhaniiru. BBCtu gabaase. Paastoroonni biyya Kaanadaa 4,000 ta'an seera cimaa barumsa macaafa qulqulluu mormu mootummaan biyya Kaanadaa baasee morman Taammanaa Dagguu akka ta'anitti qindeesse. Paastoroonni Kanaadaa 4,000 ta'an seera cimaa barumsa macaafa qulqulluu mormuu mootummaan Kanaadaa baaste morman. Seera mootummaa Kanaadaan barumsa macaafa qulqulluu faallessuu dhimma gaa'ilaa irratti baasuun ishee ibsame. Akkasumas macaafa qulqulluu irratti walitti dhufeenya dhiiraaf durba gidduu jiru akka hin barsiifne kan godhu seerri kun namni kamiyyuu biyyattii keessatti walitti dhufeenya qaama saalaa barbaade waliin taasisuu akka qabu kan ibsudha. Dhimma kanarrattis gorsaa fi qajeelfama macaafa qulqulluu barsiisuun akka hin danda'amne seeraan dhorkanii. Akka seera bahee kana jalatti ibsamee jirutti eenyullee walitti dhufeenya qaama saalaa barbaade waliin gochuu akka danda'u seerri kun ibsee jira. Macaafa qulqulluu keessatti akka ibsametti garuu dhiirri dubartii tokko waliin dubartiinis dhiira tokko waliin gaa'ilaan walitti hidhamuun jiraachuu akka qabamu kan gorsu ta'us seerri Kanaadaa bahee kun seera kana faallessee argameera. Akka seera Kanaadaan baastetti seera kana kan cabse waggaa 2 akka adabamus ibsamee jira. Kana malees mootummaan Kanaadaa dhukkuba Koovidii wal qabsiistee paastoroota namoota amantoota walitti qabaa turan yeroo garaagaraattis adabaa turteetti. Yeroo ammaa kanas haala qajeelfama macaafa qulqulluu faallessuun seera baasuun ishee dhiibbaa guddaa amantoota irratti gochaa jiraachuu ishee kan agarsiisudha. Haa ta'u garuu gaggeessitoonni waldaa garaagaraa fi paastoroonni 4,000 ta'an dubbii kana hin fudhannu jechuun ifatti mormaniiru. Kana gochuudhaanis adabbii dhufu gatii barbaachisu baasuufis qophaa'uu isaanis ibsanii jiru. CBNtu gabaase. Simpooziyamiin hariiroo Chaayinaaf Afrikaa cimsu imbaasii Itoophiyaa Beejing jirutti geggeeffamuun isaa ibsame. Beekumaa Biraanee dabalata qaba. Simpooziyamiin hariiroo Chaayinaa Afrikaa cimsu imbaasii Itoophiyaa Beejing jirutti geggeeffamuu ibsameera. Simpooziyamichi qindoomina garee ambaasaaddaroota Afrikaa Chaayinaatti argamaniif waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomaniin qophaa'u ibseera. Kaayyoon simpooziyamichaa hariiroo Chaayinaaf Afrikaa gidduu jiru cimsuu irrattii fi toowwan walgahii Seenegaal Daakaar geggeeffameen darban hojiitti hiikuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu eerameera. Simpooziyamichaan ajandaawwan kanneen akka kunuunsa naannoo, misooma baadiyyaa, fayyaa hawaasaa, ittisa weerara vaayirasii koronaa, maallaqaa fi investimentii irratti mari'achuu ibsuun eerameera.
biyyoota Afrikaa hooggantoota hojii dhaabbata mootummoota gamtoomanii teessoon isaanii Beejiing ta'e dippiloomaatonnii fi hojjettoonni olaanoon mana maree mootummaa Chaayinaa fi ministeera dhimma alaa biyyattii argamuun ibsameera. Maddi oduu kana FBC. Daandiiwwan qilleensa US tajaajila moobaayilii 5G balaliinsa jeeqa jechuun akeekkachiisan. Birmaduu Shumaa akka taanutti qindeesse. Daandiiwwan qilleensa US tajaajila moobaayilii 5G balaliinsa jeeqa jechuun akeekkachiiseera. Daandiiwwan qilleensaa gurguddoon Ameerikaa 10 tajaajila moobaayilii 5G amajjii 19 bara 2022 eegaluuf jiru balaliinsawwan xiyyaaraa irratti jeequmsa cimaa qaqqabsiisuu akka danda'u akeekkachiiseera. Daandiiwwan qilleensaa kunneenis carariiwwan C-band 5G sirnawwan bohaartii xiyyaarota keessattuu kanneen haala qilleensa gaarii hin taane keessa imalan irraan gahuu danda'u sodaa jedhu kaasu. Akeekkachiisni kun xalayaa abbaa taayitaa aviyeeshinii US'tti ergameen kan kenname yoo ta'u, hoogganaa olaanaa daandii qilleensa Ameerikaa, daandii qilleensa Deltaa fi daandii qilleensa Yuunaayitid kaanis raabsa talaallii dabalatee imaltoota daandii qilleensaa, doonii, dhiyeessitoota hidhataa fi dhiyeessitoota qoricha barbaachisan irratti osoo jeequmsi guddaan hin qaqqabin jidduu haa gallu jedhaniiru. Daandiiwwan qilleensaa kaanis carariiwwan 5G akka haala fa'aan amajjii 19 bara 2022 ibsametti tilmaamaan bakka xiyyaaronni ka'uuf irraa balaliin fageenya maayilsiiwwan 2 akka fagaatu barbaadu. Kaampaanotni moobaayilii oomishan doolaara miiliyoonota baasuun neetworkii isaanii gara 5G'tti guddisuun tajaajila intarneetii saffisa guddaa qabu akka hojiirra oolu gochaa jiru. Tajaajilicha hojiirra oolchuuf sodaa aviyeeshinii irraa kan ka'e harkifannaa baay'een jira. Silaa ji'a muddee fi jalqaba bara kanaatti hojiirra oola jedhamee ture. Garuu lamaanuu duubatti harkifateeras jedhameera. BBCtu gabaase. Oduu keenya goolabuun dura hangafoota oduu si yaadachiisa. Waldaa ifa fayyina addunyaa magaalaa Bishooftuutti sagantaa guyyaa lamaan lubbuu 85 gooftaa Yesuusitti amanan. Torban kana keessatti guyyaa yaadannoo hoogganaa qabsaa mirga namaa kan Maartin Luuter King Yuunaayitid Isteetitti kabajame. Mootummaan biyya Kaanadaa seera cimaa barumsa macaafa qulqulluu mormu baaseen paasteroonni biyya Kaanadaa 4,000 ta'an morman. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu torban kanaaf isinii qopheessinee kana fakkaata ture. Kasin faana ture Tigist Siyyuum torban gaarii isiniif haa ta'u.